يا قدير يا حكيم يا موتي دجي سمي حديث القرآن خير من جاسس حكمي يا قدير يا حكيم يا موتي دجي سمي حديث القرآن خير من جاسس حكمي. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد بلين خيا ورين بكددة تيسني سكنتا برهان ميديا تربان الرا قويا سدي أسر الدبرتو أردفتن سكنتان تنيغرتي دوبا إيغل تديرتي الرقا كافيلي غرتي غرغرا تن warreen gartee buraan miidiyaa hordoftan yeroo dheeraa gartee telefoonaan bilbilaa keessanis gartee duuba sheekh keenya Dr. Muhammad gaafatan haga tokko isiniif gartee duuba deebisuuf yaalla. Gaafiis gaa tartiibni gartee duuba dhibdee dubartootaati wajji wal qabatti gartee duuba dubartoonni yeroo hedduu خونس قرتي ترتيبا جيا قرتي دوبا تكا قرتي دوبا ييغا جيا ترتيبا إيسا قرتي دوبا دبو يرو هدو دوبدن خون اللين قرتي دوبا وانا الدادا قرتي دوبا أكا إيسا ببرني قافتن خيسي خيني قرتي دوبا ركوبا قدامي سالي دو دوبدن أكا سمع أمالي قرتي دوبا ركو ilmoodha maali gartee duuba yeroo hedduu gartee duuba sababa waan namatti ta'u waan jiru yeroo garagaraatti gartee duuba iddoo garagaraatti dawwalanii gaafatan sanirraa mee gartee suddumaan gama sheekaatti tarkaanfannaa sheeka gartee duuba akkuma gaafii gartee duuba uummanni hordoftoonni warreen burhaan miidiyaa hordofan bakka adda addaatti gaafatan maali gartee duuba wanni kun wal qabataa wanni kun sadeen haala kamiin ilaalamaa akkuma walii galatti tartiibni gartee duuba dhiigaa gartee duuba ammallee gartee duuba rakkoon gadaameessaa maal wanni gartee duuba rabbiin ilma rabbumaan namaa kenna rabbumaa gartee nama dhorkatalleedha sababni isaa gartee duuba wanni gartee duuba isin qorattan maaltu gartee waan kanaafillee sababa ta'a. ميقا في خلنا كبد ديبستان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قافين تينيا تاران تناكماتنا قافتتي واي دبدي دبرتوتا ترراتي دبدين دبرتوتا asliin isii dhiiguma aadaa kanarraa kaati jechuudha. Intalti takka gaafa isiin dhalattee guddattee bakka dubrummaa gashaantummaa bakka sadarkaa dubrummaa geesse dhiigni itti dhufa jechuudha waan rabbiin aadaa godhe. Dhiigni kun ganamarraa ilaalamuu qaba. Dhiigni kun adeemsa keessa odoo deemuu yoo ida'e yoo waqtii dur itti dhufurraa ammaas booda'aane yoo matumaanuu irraa jitee itti dhufuu dhabe sababaa dhibdi adda addaatiif saaxilamti jechuudha. Amma fakkeenyaaf dhiigni aadaa yookaan guddatee sa'aa bira dabree heddummaatu taate dadhabbii qaama isii irratti argamsiisaa fedhinnaa waan silaa feetu cufaahuu irraa hir'isaa fedhinnaa nyaataallee irraa hir'isaa ilmoo argatuu dhabuullee ni fida jechuudha. Wanni ilmoo argatuu dhabuu fida dhiigni heddummaatu qofa osoo hin ta'in hafee irraa hafuudhaa fi akkasuma waqtii irraa booda'aanee irraa gara duubaatti deebi'uunis rakkina ilmootiin gaafintu waluma dhaabbatti ni argamsiisa jechuudha. haa ta'u intalti takka yoonii fi haatee amma dhiigni isiidhaa itti dhufuu baatee irraa kan osoo umriin isii hin gahin irraa citu taate
osoo umriin hin gahin waa lamaani dhaabbata dhiigni takka ulfa qabaatu tan lammada yeroo murtaa'e sanitti hoosisu kuni dhiiga irraa hafe hin ja'amu waani gartee rabbiin karaa godhee sababaa hoosisuudhaatiifi sababaa duuba garatti ba'atuudhaatiin hafuuntu waan aadaa taate intalti takka yoo hoosisuu baattee garaa qabaatuu baattee umrii isiitiin sadarkaa dhiigni aadaa irraa dhaabbatu ga'uu baatte sababaa dhibdee adda addaatiif dirree baate akkuma reefu jeesanitti dhukkubbii mataa isii argama handhuura jalaa dhukkubaa gadaamessi isii kunis ni dhukkubaa hin nyaatallee ni bahallee akkas godhullee ni jira dhibdee adda addaa waan hedduudhaa irra mul'ata jechuudha hatta hanga dhaabbattee ejjuu dadhabdutti hanga garaan isii guguutamee akka nama haqqisaa barbaaduu ta'utti haqqisuu fedhuu takkatti waa hedduudhaatu isirra mul'ata kanuma jechuudha. Rakkoo ammallee gartee duuba gadaamessi rakkina maal fa'aa gartee duuba rakkoon gadaamessaa kun maali? Gadaamessi kuni amma sababa ilmoo dhabuudha gadaamessa irratti tokko maniyyii dheeraa san qeebaluu dadhabu bishaan isiidhatti isarraa dhufu san bishaan sun bakka ga'uu dadhabu karaa deebi'an amma yoo rakkina tokko qabaate takka hiddi isiifaa hidhaa qabaata hiddi isiidhaa kana keessa bishaan dhiiraa kun dabruu hin danda'u karaa deebi'a jechuudha gaafanaas ilmoo qabuu hin dandeessu gaafammoo tokko dubartiin tun takka ilmoo qabdee eega ilmoo qabde amma dhiigni tan odoo dhiigni ji'atti itti dhufu ilmoon qabannee jira tunis rakkina tokko ta'ammoo eega dhiigni itti dhufe haga ji'a lamaas haga ji'a sadii takka ilmoo qabdee ilmoon sun irraa baatu jira takka ammoo tan ilmoo eega qabdee ji'a jaha yoggaa geesse ilmoon irra taa'uu hin dandeenye achi booda ilmoon tun eega lubbuu baaftee duutuun irraa baatu jira kun hundinuu dhibdee adda addaati amma intalti takka yoo haatee dhiigni itti dhufee dhiigni isiidhaa kun ji'atti kan itti dhufu taate ji'atti itti dhufee osoo ji'a kanarraa guyyaa lama sadiirlee dhiigni kun dabre ilmoo qabde jedhamti sababaa ilmoon sun itti taa'uu diddeefii jira amma ji'a sadii yoo kan geessu taate sababaa qilleensaa gadaamessa isii keessa seenuutiif ilmoon tun ba'atuu dadhabde jechuudha yoonii fi ammoo eega ji'a jaha dhayxe ilmoon kan irraa baatu taate istirqaa janiin sun laafina gadaamessi isiidhaa kuni wanni san ba'atuu dadhabuurraa gadhiifti jechuudha kabiraa kuni karaa kanan laalama gara biraatiin ammoo yoonii fi dhiigni aadaa kun itti dhufuu baatee kan irraa waqtii irraa booda aanu taate fedhinnaa dhiiraa irraa xiqqaata dhukkubbii mataa himatti ijaan hedduu lafa laaltee humaa arguu hin dandeessu humna dhukkubaa ni hiixachiisa ni amammochisa gaafa sanuu ammoo wal qunnamtii keessatti rakkoo qabdi ammoo abbaa maneessii qunnamtee borummaa fayyaa ta'uu dadhabu mala hin dadhabdi jechuudha fedhinnaan isiin karaan isiin ilmoo itti argattu kuni rakkina guddaa keessa jira amma fakkeenyaaf waan takka ta cufaadhaatii fi waan amma afaan qadaadamee cuqqaalamee jiru kana bishaan yoo gubbaan itti naqxe irraa bantu malee hin seenan karaa gadaamessi shahawaan dhiiraa dabru kun hidhaa qaba jechuudha kanaaf jecha bishaan dhiiraa kun gara sanitti ga'uu hin danda'an sababaa tanaan ilmoo dhabuu ni dandeessi jechuudha waa'ee ammaasii gara dhukkuba gadaamessaa hoggaa itti deebinu amma sababuma dhiiguma kanaan wal qabatee dhukkubbii gadaamessaa himatti dhukkubni isiidhaa kun ni ittansiisaa gosti tokko waan akka furrii irraa baasa tokko waan akka kutaa foonii kanaa irraa baa hoggana isiin akka nama ciniinfatu akka nama dhaluu fedhuutti dhukkubsa jechuudha kuni
sunis dhukkuba gadaamessaa irraa hin lakkaawama. Kun ammoo infekshiina waan jaaniin daariqa waan jaaniin kun infekshinni waan beekamaadha. Infekshina sababaa infekshiina kanaatiin ammas ilmoon argabuu dhabuullee ni mala. Fakkeenyaaf amma yoonii fi gadaamessi kun ni nyaataa ni ho'isisaa hoggaa ho'isise isaa barraa baasee mataa dhukkubsee gosti takka akka maraachuu isii feesisaa hirriiballee isa dhoorkaa tokkollee inni raffisaa rakkoo kana kan hundaa eessarraa dhufa sanumarraa dhufa jechuudha. Amma fakkeenyaaf intalti takka mataa kanaan na dhukkubaa jetti mataa kanaan na oowwaa jetti na dadhabsiisaa haqqi sun feesisaa jetti rakkinni sun dhibdee mataa osoo hin ta'in dhibdee gadaamessaati jechuudha. Tanshi'aa dhibdee ichi keessa jirtu mataa isii dhukkubsiisee dadhabsiisa. Kanaafuu gaa rabbii waa cufaafuu beekee dawaa godhee jira. Dawaa buusee jira dhukkuba hundaaf kun dhukkubuma. Imtixaanuma. Dawaan isaanii yoonii fi bifa ammaan tana dubbatu kanatti itti argamu taate naannawuma ogeessa toora isii jiruu gaafattee dawaa san fudhattee itti gargaaramtu rabbiin dawaa isiif godha jechuudha. Yooniif immoo nu qunnamuu dandeesse bilbila keenya kanarratti illee nu gaafattee dawaa gara keenya kanallee ni argatti jechuudha. Kanumaafuu dhibdeen amma waa'ee akka naa mul'atutti ilaallee kun kanuma gaafii waan si haftee yoo qabaatte na dhiyeessisiif hin deebisa. Akkaataan gaafeen gartee duuba bal'inatti nu dabarsitee jirta. Waan adda asirraa gartee duuba warreen gartee rakkina akkanaa itti dhufan rabbiin namarraa qabu irraa gartee duuba waan kana adda baafatanii duuba gartee duuba beekuu danda'anii haala gartee ammaati nu himta kanatti tartiibni dhiigaa hoggi gartee duuba waqtii irraa bahu duratti wanni jaan kunoo rakkina gartee duuba fiduu ni qaba. Amma odoo sanin ta'in amma fakkeenyaaf gadaamessi si'ii ta'ee tokko yeroo sagaraa baatu gadaamessi gara alaatti kagabbahuu jira. Kadeebuu jira. Ka'ii ta'ee keeysaan handhuura jala kanarraa qabee dhukkubsuu jira. Kana gaafa immoo wanni akkasii sun kan isii mudattu taate dawaa hedduu gara jalaa kanaan isii kennama. Dawaa kana irra teessi jechuudha. Akkaataa irra teessu inni himamaa fi daqiiqaa 30 akkana irra teessee gadaamessa isii kanatti dhiixi jechuudha. Kaan irra teessee achi booda dawaa kaayattu jira. Gadaamessi isiidhaa kun inni deebi'aaf jechuudha gara asliidhaatti. Garuu yoo inni kun gara aslii ilmoo argatuu keessatti wanni barbaachisu dhiini aadaa kuni tartiiba ganamaa irratti deebi'uun sharti. Ganama isiin itti dhuftu yoo ganama guyyaa dura dhiini isin dhufu guyyaa sadiitti itti dhufee kadhiqattu taate eeganaa dabree guyyaa 5 kan hidhaatu taate eeganaa dabree guyyaa tokkoo fi halkan tokkotti kan dhaabbatu taate dhiibdee tokko jenne akkuma amma dabarsinetti. Gaafana maaltu isiidhaaf barbaachisa? Gara nama waan kana furmaata beekuutti mala isii barbaadu. Yoonii fi dhiini kun dhukkuba sanirraa fayyuullee ni jabaata. Kanumaafuu waliigalatti wanni barbaachisu yoo balaan tun kan isii haala kanaan tan jenne tun hundi mudatu taate furmaata isiidhaa gara keenyaan bilbilaan nu gaafatanillee yoo naannawa isaaniitti dawaan argamillee waan himamuufii jira. Yoo waan isii fi himamu saniin kan ammoo itti wayyaa'uu baattu taate dawaa gara keenyarraa argattu jira. Karma saniin isaan gargaara jechuudha. Izni rabbitti. بإذن الله القاضي ربين فيا إسان نما فخنا أمو سببا أباتو ورتي دوبا كلتا دوبا نبدأ أبو في خنال قلت دمر بفتول نما خينيا قلت دوبا نما سلامة ودور رب الرهاق أبو تانغا وان قلت دوبا وهندا اندوب بدني وان التجرو قلت دوبا أبان بيخي وان قلت دوبا هدو asirratti gartee duba haasawullee gartee nama dhibdi gama keeysaatiin takaa gartee duba
نمبر شيخا خاسرت قرتي دوبا بريسن خنان همتني أسر قرتي دوبا فرمات تكا قرتي دوبا توا أكاتا قرتي دوبا إتي فايدمتن قافتني خيسا قرتي دوبا إرا فايدمو ديسن نتي قرتي خيسا قبوني دبجون شيني قرتي دوبا إدو إبسي جرا أني قمخ جان شيخ قرتي دبدين وني خناتو إدو namni hedduun tana himata rakkoo tana hedduu himata asirratti gartee duuba wanni hafe gartee duuba dabaltuuf yoo jiraate gartee duuba carraan siif kennan. Tuni gaafuma waan asirratti dubbatamee garuu silaahu namoonni hedduu waan kana dubbatanii asirratti gaa miidiyaa irratti dubbatanii ibsatuun isaan irratti yoo ulfaatillee gara bilbila keenya kanaan bilbilanii rakkoo tanarraa dhuunfatti akkuma amma duraan nu gaafatan itti nu gaafatan furmaata itti argatan jechuudha. Kanaafuu gaa rabbiin dhukkuba buuseetuma waliin dawaa buusee dawaan isaanuma jira nama tokkollee dhaafuuyi. Dhibdeen kun ammoo amma dubbanne kun yoo hani dheeratu taate rakkoo guddoo isaaniif fida. Kanaaf jecha gaa yoo rabbi jee fuulduratti namoonni dhibdee kana qaban nagaafatanii akkasitti deebisaa isaaniif nin kenna kanumaan hanganuma irratti si gabaabsaa irraan tanuu rabbi fedhe. Jazakallahu khairan sheekha hedduu galatoomaa obboleeyyan waan gartee duba ibsa sheenni asirratti gartee duba nuuf kenne kana fayyadamtanii namoota gartee duba ogummaa waan kanaa qaban rabbiin isin laaffise gaafattanii فرمادا إن شاء الله تعالى يا ربي قدام قرتي دوبا ننفذ أرجعوا دنديسن أما جا تبدين أما الدنيا رتي أما هاسوا تاتي ياده نمط تاتي قدام جا سهل نما خنيا قرتي بكرة نما خنيا يوم ربي جلابا سو تبدي قرتي دوبا ركوبا مكان كورونا جامو ربي سبحانه وتعالى dandeettii isaatiin gartee biyya chaayinaa keessatti uume san akkamitti gartee jalaa baanaadhaatti addunyaan guutuun yaaddoo keessa jirti. Isinillee warreen gartee duba islaamaa bakka jirtan rabbi sirraa qabu duuba du'aallee jabeessaa godhadhaa insha allahu ta'ala gartee duba waan irra dubbanne kana gaa keessan wanni gartee isirraa hafee jiraate akkaataa gartee duba isin himattaniin ogeessa gartee duuba dawaa aadaa gartee duuba Dr. Muhammad irraa argachuu dandeessan insha allahu ta'ala gartee duuba arraaf sagantaa teenya asmarratti murraa sagantaa itti aantuun hanga walitti deebinutti nagaatti nuuf jiraadhaa. هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.